akkasitti hin danda'u beekta. Yoon jedhi Ustaaz Ahmadis wallahi namni akkasaa garuu hin jire dheeyyaadha. Arrabsanis. Ustaaz Ahmad nama cimaa wallahi nama cimaa. Oftaanan Ustaaz Ahmad hin dursu hin jiru asirra. Namni akkasaa. Bar Ustaaz nama maaliif inni isa isinitti fakkaate beektu? Yeroo hedduu yoo isin amma fakkeenyaaf yeroo wajji haasoftanii iddoo fakkeenyaaf Filiphisuusii boqonnaa 2 lakkoofsa 6 dubbiseeti. Asuma inni abbaa wajjin wal qixxeessuusuma qabuu dhiisee dhufee jedhee jedhan. Tole yaa jettanii karaa biraatti yoo biraa dabartan malee sirruma jettee hin jedha jettanii yoo karaa biraatti dabartan malee inni isa sanaan gadhiisu bakka. Isma jala guutuu dubbisan san jedhan sana na arsanii beekta. Itti fufina lakkoofsa fitu qabdal. Hongeera hunda fitu qaba. Namni osomaaf hin argin qilee of ka'a yoo amma yoo nini haala isaa yoo fayyadamu yeroo baay'ee osomaan argin qileetti tara namni isa waliin mormu. Laa dandeettiin qabaan taanani nama waliin seenuun in ulfaata. Garuu normaalii asitti jara wajjin haasa'an ture beektaani warra jara kana wajjini biyya kanatti keessumaa barsiisota isaanii wajjin haasa'an ture. Akka kana akka tikitookii kanarraa gogaa osoo hin taane no warra waa beeku sanii warra waa beeku walii galtaa bar kan ijoollee kitaaba faarfannaa malee hin beekne bar waliin galtu. Laakki yoo itti dubbatani ganaa namatti as deebisu kanuma jedhanii sarii ganaa. Miiraan deema jedhe kan si arrabsuuf deema malee si arrabsuuf deema malee ragaa qaban barnootaan si barsiisaaf hin deemu. Amantii kiyyarra wanti amantiin caalu jiru waan jedhu sammuu fi amantiisa waan ta'eef gabbanii gadi jedhanii waan san hubatuun barbaadan. Ustaaz namatu keessaan dhufe jechuudha dhiyoon kana gaafa mana Ustaaz Absaashir Jimmaa akka jalatti haasofnu tokko tiksii wayii isin dubbisiifne. Kunis ilaa kitaaba wangeela keessa jira mo'isaa fittee faana nama jedhee keessaan naa barreessee jira beektu. Kan kitaabuma isaa keessa waan jiru hin beekne fa'aa jira wallaahi. Ani bar isa nu kannite sana maal Isaayyaas meeqa 20 maarree san. Isaayyaas san. Asitti ijoollee hospitaala bakka dalagaa tanatti guyyaa guutuu kofla waliin dhumne barta. Akkamitti Yesuus ilma nama hoolaa maaliif ta'e Yesuus hoolaa bakka inni itti fiigee naa kanna Yesuus kan hin ergame akka namoota akka hoolota badaniif hin ergame jedha. Yesuus warra badan keessaa jedhee waa hedduutti katabe beekta. Abboo arraba laa jalatti laal. Saa wallahi mucaan akka jedhetti garuu mucaan sun gisee haasa'u sirrii jira garuu ija babaasaa haasa'a bakka fayyaan qabu natti fakkaate sirriin jiru bara. Akkuma jira keenya nama kofalchiistii nama boochistiis yeroo garii. Wallahi. Ilma namaatiin ati hoolaa siin jechuun nu baratti bara arrabaa bara hoolitti yoon si jedhemma faaruudha. Wallaahi arraba. Wallahi irra laalu bara yeroo garii waan wangeelli jiru yoo dubbatan gara amantii dhugaataan dhufanii wangeelli kijibaa itti ta'a. Lakki bar yoo akkas jettanis bar Ustaaz inni bar gaafa waazemaa du'a isaa kana gaafa fannootti deemu sana halkan guutuu rimni fudhanne boo'aa kadhachaa ture boo'ee rabbii yoo danda'ame narra dabarsi jedhee jechuudha. Kadhachaa ture bar Yesuus Kiristoos. Hanga jarri warri duuka buutuu isaa rafu sanallee inni hin rafne jedha bar halkan guutuu dhiphinarra bulee jedha. Ani kajedhu ila sirratti amma maal beektaawwan lubbuun ilma namaa yoo baatu waaqa harka teetti ta'e Yesuus oo eenyuun harka teettisi. Lubbuu isaa kenne jedhaa bar. No hindu akkanaan jettee bakka kan hafuura isaa kennee jedhaa bar hafuura isaa kennee jedhaa bar kitaabichi. Du'e jechuun lubbuma kannee jechuudha. Hafuura isaa kennee yeroo jedhu hafuura isaa yeroo lubbuun keessaa baatu sana dubbateeti achi booda hafuura isaa kennee jedha yeroo fannoo irra jiru sana kitaabichi. Eenyu kanne? Akkana inni jechuun hafuura isaa kenne yeroo jedhu karaa isa uumeetti kenne jechuudha kamaarree karaa isa erge. Kennee bas lubbuma keessaa fuudhamtu. Eeka takkamaan naan jettee bar? No akka adeemtuu miti. Jechuun inni boolla lubbumaan jira jettee boolla keessaa oguu jiru. Qabsoo wal qabee bira dhaqeen jedheen du'a injifa du'a wajjin boksii wal tumeetu achii ba'e moo du'a isa dhiisee fi dhufee jedheen lubbumaan jira jettee yeroo guyyaa sadeen sanuu hin duune. Kiristaana keessaa suma qofaa jeen kan hin duune jedhu kiristaana addunyaarraa kan Yesuus hin duune boolla keessa lubbuun jira kan jedhu.
Duuti hoo akkamitti nama du'aa dhuume qabdi immoo dhuftee. Oh yaa Ajjeef. Rabbi. Duuti nama du'aa dhuume akkamii Kubbaa ajjeef. miilaa waa taate kan gama garee gamanaaf gamana taphatan du'aa fi Yesuus taphatee jechuudha. Yesuus injifatee bar Elohim kan jettu sun lama sabaqtan kan jettu sun ka inni yeroo dhiphinarra jiru san akkana jedhe Elohim lama sabaqtan ka inni jedhe sun yaa maaf na dhiiftaa yaa abbaa koo maaf na dhiiftaa jechuudha. akkas Maaliif na dhiistee jedheeti kadhatee as keessatti maal na dhiista jedhee kadhatee jedha. abbaa kam Akkasii kadhate wallah. an kana dhibe bar wanta akka tana dhibde amma ani ilmoo namaati ilmoon abbaan qaba abbaa kiyyaa jedham Yesuus yoo gooftaa yoo waaquma guutuu ta'e waaquma ta'e ilma eenyu akkamitti efumaafis ilma abbaanoo ilma eenyuuti jechuudha gus bar inni nama dhibaa bar yoo waaqa ta'e ilma waaqayyoo jedhanii miti waaqayyoo ilma waaqayyoo ilma waaqayyoo ofumaaf akkas jechuudha ofumaafis abbaas ofumaafis ilmoo jechuu bar. Kan dhiyoon tanaan agarre sinne ustaaz Abu Yaasir biratti ka dirree kakuu. Isin yaada adda qabdi jedhanii hojjaasaa ture san. Isin Yesuus Kiristoos guutuma guutuutti gaafa dachirra jiru nama guutuu malee waaqa guutuun turre jettee bara isin. Akkasi xarafarra jedha. Sababni isaa isin kan isin jette guutuma guutuutti Yesuus Kiristoos gaafa dachirra jiru nama guutuu malee waaqa guutuun turre jettee bara isin. Ani waggaa gaafiif deebii gaafatanii waggaa mana liibii namaa soqaan dhaqe. Wallaahi koomentiin garaa kana dhukkubee jijjiirama. Komentiin immoo gaafa Isaayyaasii fi wedduu caalu boqonnaa torba dubbifame ture malee kolfi. Gaasa koo keessaa jechuudha. Wanti ani baqa hamma yoonaa waggaan yaadadhee baqa akkasitti wallaahi manna keessaa dhume waa'ee Yesuus Kiristoos irratti wal mormaatee jiru mana ustaas Faraan irratti keessatti maaltu ajjeese ergeenni waaqa ta'e ergeenni danda'aa ta'e akkamittiin du'uu danda'e jennaan warri koomentii maal jedhu shaneet ajjeesedha wallaahi. Garaan ati maal naan jedhee bar tokko kuni gaafii kitaaba wangeela irra hin jirre akka ta'u ni baay'ataa naan jedhee bar yoo mariyyamaan ji'a sagal gaafa garaa qabsan takka konkolaataadhaan takka duute takka ilmaa jeefte jechuun kitaaba irra hin jiru naan jedhee bar yoo ayin jedhee anis gaafa daa'imummaatu gaafa isaa guddatee nama ofirraa dhokkuta namni nu ajjeese fakkeenyatti mariyyamaan akkamii ajjeessu dadhabdiin jedheen takka ijoolleen gandaa yoo ajjeeftee hin jedheen Yesuus nama wajjin taphatu nama waliin taphataami. Maali ustaaz Heroodis yeroo barbaadaa ture sana biyya Gibxitti kan inni fudhatee badee akkasi fudhatee jalaa godaaneen. Yoosef jalaa badee bar Heroodis ajjeessu jedheenna ijoollummaa isaatti jalaa fudhatee intanitti biyya Gibxitti badee bar. Akkasi. Wallahi ajaa'ibe. Gibxitti dhufee ture garuu waan nama ajaa'ibu. Nuuma bira gahuu dhiise malee. It's funny, wallahi it's funny. Wangeela kana waan adda qabsoo ammas ta'u waaqni qabsoo maal jettan eenyu Israa'el eenyu hojii wal qabee waaqa hojii injifate jedhu san. Yaaqoob. Yaaqoob kan jedhamu kana amma maqaan isaa Israa'elitti jijjiirameeti. Waaqayyo wajjin wallaasoo wal qabeeti. Akkas. Waan nama ajaa'ibu ustaaz wanti na ajaa'ibe maal beektu? Yaaqoob waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabeeti. Osoo wallaansoo wal qabu kuffisuu dadhabee waaqayyo jechuudha. Waan ni qabee jedha. Kuffisuu dadhabee miilli isaa duuba sun harkiftuu kan miilla koomee namaa harkiftu hedduu wayii jirtimi. Gaadiyuun isaa sun cettee jirti Yaaqoob hin okkola ture jedha kitaabni. Gaafa waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabe sana gaadiyuun isaa sun cettee. Gaadiyuun waaqayyo wajjin wallaansoo. Fassara maal tokko nagarre ka YouTube irra deemu tokko gurbaa wayii. Kottu meeti yoo dhuguma yoo dhiira taate kottu jedhee waaqayyo wajjin booksii qabe jedhu san. Arge miidiyaa. Ka kitaaba qulqulluu nyaatu jedhee kitaaba wangeela guutuu nyaate san. Yoo dhiira taate kottu jedhan. Dhuguma dhiira taate kottuun jedhaan waaqayyoodhaan jedhee barra inni kitaaba guutuu wangeela guutuu nyaatee fixe barra nyaatee fixe wallaahi su ijji kiyya argu nyaatee fixe. Ermiyaas nyaadhu hin jenneeni dubbii gaara macaafa kana nyaadhu hin jenneeni. Ka intala meelaa laamee uumaa waan akkanaa tan argitan ka intala ummata duratti qabee siin eessaas dhukkuba jedheen harmaan na dhukkuba ettee dhufte tokko hin argine harma sii qaqqabee ummata duratti meelaa la
akkasi wallahi Ani maaliin jedhan ammallee kana dhibe tokko maali nama beektan? fayyus taate silaa gartee warri raajoonni kun nama fayyinu yaane maa hospitaala hin barbaannu waa xurqoran bas hospitaalli hin barbaachisu bar doktora hin barbaannu bar doktorri maa jiraatan addunyaarra. Ani saniyyuu miti. Yeroo baay'ee Yesuus kana sii kenna natti mee jira jedhanii jaartiin kee hoo meerra jedhaniin. Namni jaartii cinaa isaatti hin argine akkamitti Yesuus waan itti mana itti hime. Achittuu kunoo jaartii Tokko jalaa daqiiqaa naa dhoksee. kana daqiiqaa naati 5 daqiiqaa 7 daqiiqaa 16 daqiiqaa maarree ji'uun tokkos garaa na dhukkubsee bar. ka jarmanis Jarman moo Hin deemta ispoonsara viizaa sii godhe hin deemta. maqaa isaa waamiiti maqaa abbaa isaa dogongoree beektanii raajichi suni maqaa abbaa isaa dogongoreeti achi booda irra deebi'ee sirreessisanii sirreeffate bakka waan ajaa'ibe keessa waaqayyo yeroo maqaa namichaa waamu maqaa abbaa isaatti yeroo waamu dogongoreetu waame jedheen ajaa'ibsifadhe. Viizaa kompiitara keessaa maaltu namaa baasa? Eenyutu kuffisiree jedha Yaaqoobtu kuffise akka wangeelaatti waaqayyoon mo'ate akka wangeelaatti Yaaqoobtu waaqayyoon kuffise. Dubbii ajaa'ibaati jedhan abshiro qabsoon tolche dhaabbattuun jeeni bar shaadaan if duraan fixinaa jedheeni bar yoom isaa eenyu guyyaatu if duraan fixinaa namni hundi shaadaa qabatee nama waliin haasoftan dhabdanii taa'aan jedheen jedhan gartee qusadhaa suuta. Of jalaa fixa rakkoodha booda namatti dubbatan hin jiru. Rakkisaadha barattoota dabarsa kan dhiiraa takkaan argine bara ammoo dhiirota akkas dhufan malee hin jiranii bar sababuma kanaan asii ani bara mana muutu dhufanii bar isaanu. Waa'ee wal dhabbee Masrii fi Itoophiyaa tokko Yoo haasaan keessatti qoflaan nu fixee miti yaani amata meeqa haala amma sadii maalla qullaa lafa deemu qullaa deeme tokko. Isaayyaas bar sababii Itoophiyaanii fi biyyi Gibxii kun hudduu qullaa deemtu jedheeti. Namichi raajii waaqayyo dubbate kun sababii makeenyaaf qullaasaa amata sadii guutuu qullaasaa deeme miila qullaa. Wallahi nama ajaa'iba barinni sun. Kasilaa nuti deemnu barinni ganaa kan nuti ganaa deemuuf jirru inni immoo if duratti qullaa isaa deeme wanna amata sadii bar ustaas amata sadii deeme jedha bara. Edaa Itoophiyaa yooma san dhakaa bu'uuraa keette. Egaa. Doomi. Abiyyu nun jiru gaafasi. Edaa Itoophiyaan tunu turteertu dhakaa bu'uuraa keette waa'ee abbaa Maqaan Itoophiyaa kun akkamitti Itoophiyaa amma Itoophiyaan tun maqaan see kun hin jiru nin beena bara dhufte. Kuush jedha kan wangeelli duraan dubbiseetiin jira ustaazaan dubbiseetiin jira. Tandi Israa'eluun jirtu Falastiin jira Israa'eluun jirtu waan Israa'el maqaa namaa turte malee biyyaa miti. Maqaa namaa ta'e. Waan ajaa'iba Itoophiyaa keessa kaa'anii. Tamaarreen ta'e akkasii ijoolleen kofla duutee bara ijoolleen kiristaanaatu waan sana funyaan kee akkasii harmi kee akkasii maarreen kee ta'an kee miilli kee kotteen ta'e bar garaan nu dhukube. Wallahi sabara gaafa sana bara aariitiin dhufe ustaas kanaaf hin dhufe waan sana gadi baasee dubbisiise malee takka waan akkasii dubbadhee hin beeku wallahi. Wangeelli hundinuu hafuura waaqayyooti sagalee waaqayyooti jedhanii bakka yoonni barnoonni saalan qabu waan kitaabni jedhu ati nuuf hidhi hundiisini qotiifit. Amantii maal jedhan beektee yoo kitaaba dubbisteef kun hafuura qulqulluu malee siin galuu siin jedhani ani bar kanatti guyya tokko nama takkas naan jedheeti na qabeeti siin galu kun hafuurri kun sirraa fudhatamee jira hafuurri qulqulluun kunii naan jedhe keessumaa ammoo nama barsiisaadha nama barsiisaa jechuudha nama barsiisaadha namni kun barsiisaa amantiiti naan jedhee jennaan sila hafuura qulqulluu malee hin hiikamu jettee mee naa hiiki jedheetiin keetteen kuno. Weedduu caalu boqonnaa 7 lakkoofsa 3 irraa kaasee dubbisimeen jedhee itti kennee. Meelaal gamme harmi kee lamaan akka ilmoolee kurruphee gaara dhaabbattu jedha barsu. Handhuurri kee akka maal baastu jedha. Maal itti godhatan? Bakka takkatti immoo barsiise hidhii kee yeroo dhungatan akka damma maalii mi'aajaa bara kanatti wallaahi billaahi akkana jedha. Wallaahi. Wabar kita bakka Ustaz Abbas maal jedhe aboo janajjanuma jee bakka tana janajjanuma jira bareeda jee bar. Wal takka jaartii kiyya akkana jedheen beeku dha bar Ustaz Abbas takka akkana jedheen hin beeku. Abbas. Wallaahi. Janajjanuma na barsiisa jee ay awoo suma jirtii bakka kana hayya weedduu caalo.
Ustaz wallahi dhuguma rabbiiti sababii ani asirratti wanta sana baasee dubbisuu hin barbaannee fi keessumaa dargaggoonni musliimaa namni jaartii hin qabne wallahi achirra dubbisuun sirrumaa miti waan gaarii miti wallahi gaarii wallahi dhugumaan jira ay haqan dubbachuutu jira isa kana haqan dubbachuutu jira. Good, and you? Yeah. Have a good evening. You too. Thank you. Thank you. Allah wana jaibat. Alhamdulillah. Baga Rabbi sintat yalse wala manu da kenja. Wallahi alhamdulillah wallahi. Subhanallah. Wallahi alhamdulillah. Ganda kayaknya toko mana kada toko jarawe taga pati kora fumpata warna dubati gorgis wai toko. Birritan lafa jala gurang guja ada ini teman jolet anak jala gurra caw lah garte. Gibi kana birri fa gudung fane caka ini wai tanu tidak ini teman gurra caw lah wallahi. Natti ma please ko na me kare. Abdu kha sayo kha nam jala gadi bu yarga ke jala dinte comment hari tahu. Koy nam baati ta bar babai bar ko asma tayin Raha goda ti anis asri dah. nama bota gain okay dubal na bota gain Yo ni atakamen dubbiste ustaz. Ustaz lagi pada. Ustaz lagi pada atakamen dubbiste. Ana aja jujur. nam sudra irgati na me Persis tu reka. ati